haalli gartee amma furmaatiin keessi jirtu takka namoota gartee sanaa kana keessa waajjibu godhan sadarkaa sana dhaga'uu isaanii ammaan ta'e furmaatiin gaa baabaa keetii wajjin markaza jiranii isinis as kophaa jirtan gaanuu isi bira jira malee mee daawwattootaan warra gartee yeroo hedduu isin hordofaa jiruun balloon namni gartee furmaatiin guyyaa isin ala gabbaatee qabsoo gootu san mufaxxanni guddaan balloodha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota keenya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arraas deebine waan haaraa fi odeeffannoo haaraas qabannee dhufne sungaa waan jiru isin hubachiifne jechuudha. Namoonni hedduun keessan gartee qaamaa fi qalbiidhaan rakkoolee amma mudattuu fi mudannoo amma deemaa jirtu kana haala guutanii hordofaa jirtanii mee Khadir Salaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب البنا ربو الدنيا دمارة. السلام عليكم جوان درا زمبر هاجوتا. ما كبتني بدي نيجي ندرب. خليسا إذا كانون تكاد تيرونو. أصل تزيني داركون جتني. سنورا وان دكتها. أك أما كانون تي. جرا مركز جيزنيت. مركز جيزنيت. نبتي هم بيزني. فرماتي هنجيزين جبان جب تزرن نبتي هم بيزني ما من. سنيهو. بليش مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها الدفتر خيركم بالتونة قدمني. الحمد لله رب العالمين. دعوتوتا تردوتوتا خيرنا. ربي قالني هاجو مالك قالتا قالتنا ركو في بلد راس هنداه ربي مجنا جرا نمني ربي كابوان قدن كابوه جودا قدتي خنانا فرماتي أكما قرتني تجا فيديو رتي منا بلدوتي هنگتو كنتي قراني دواز قرتي تشيخ عبيرا في دني في اللي قرتي تقوقوني في إسي وجويته مركز أو جيسنا هني جاناني سوني رجيتو زكون إذا مرنسا ما بيا جروب بيداوجي هلا بلورتي هارت أكوني سنتي ديبيتو واتفاج وانو فجأسينو قرتيغا تاسكي قبي قرتي منا سني قباسي ديمو حالي فرماتين خيسي بيكتو هدو قرتي akka kaleessa viidiyoo irraa marreessan odoo hin taane haala hamaa keessa jirti waan hamtuudha ishee qunname hirrafne akkasi jala bullee markaza geessinee tartiiba galchinee jawaadee bira dhiifne ijoolleen tunis kophaa jirti kara manaa dhufu. Ijoollee ilaalannee dhufne akkuma gartee wanti bilisalleen isinii himu jirtu kunoo ilmoon xiqqoon duraan markisa gartee uummanni kun akka gartee namni tokko gartee jaalala gammachuun hin jiran hoggu takka isaan kana gartee miti waa'ee isaanii afaan hin buufanne namni nu godha eenyu warra siirii godhu kana garee murna gartee murna siirii godhu kana warra akka zakkoo warra akka umar warra akkana jajjare namni murnaan taqqabamtee jirtu rabbii bakka takkatti isaan kana hundi nurraa haqa qabu jenna akka gartee murtaa innee teenyu ammoo daawwattoonni keenya akka jettan hundaa furmaateedha dawaayi roobsaa fi dawaayi milyaaraa birraadha immoo nutis waan dandeenye godhaa jirra kan dandeenyes ulfaafneetu isin biraan gachaa jirra isinis dawaayi ta'isanii biqilaa dhaabbataa isin jaa bareedaa Qadirni beektaa hanguma gartee makiinaa gartee amma qabdee waan silaa gartee mana keessa dhaabbanne mana tol deebii waan san fidii jennee hubbaaniif gartee nuti qabnee gabbaan hanguma ol deebitutti Gurba, ballo fasaasee dhadhamee dhadhaabatuun gurtee balloon bala akka tokko jira balloo jalatti fiigeeti akkanuma kanatti giggeetuma akkana geeni balloon useetuma dhaabbatuuti kanatti ibsee dhaabbanna waan nu facaasan waan akka bishaanii waatti godheeti achinutti as facaase achuma booda furmaateen nagee hangartee qabnee silaa deemuu ni jirru waa jetteetuma waraqaan keessa waraqaati yoon gartee waraqaatii maal geessine jawaadeen dhiisu isa gartee jettee hanga gartee balloollee wallaaltee jechuudha. Balloo fi jawaadee duraan akkuma wallaaltee jirti gidii daga takka gidii qoraanis dalduu deebise maleedha akkasumatti ilmaan oromoo. Isiniin waraqaan warqaa fuudhee waraqaa zakkoon duba dhaadannaan saadhaa edoonni waan san dalagee fi silaa isii wajjooyte isii gartee amma wajjooytee gartee tasgabbooyte kana. Akka isiin lamata deebitee waan san fiddu akka gartee dawaan san hin milkooyne akka isiin hin fayyineef edaa fuudhee itti deebise. Itti deebise inni waraqaan inni gartee tashatee san gartee miti hanga waraqaa san isimmaan fuutee harka isaa itti geessu waan kana itti godhu jira wanni inni dalagu jira. Amma huluma kaartaa manaati wanti kun hundinuu
inni isa bira dhaquu warra haajaadha bara. Eh. Waan fadhatti godhee akka fadhu yaadee fuudhetti geesse waan sana irra jetee miti akka balloorraa akka sarara hin muramne inni beekaniira. Baabaan isaanii tuqamee isaan wayis rafanii bulaniire. Booma sanuu haftii isa wanti tolfatanii maal ta'e akkuma furmaatee fi yaadee asii kaanii gartee hoggaachidha kan waan sanatti seenanii bakka deebisaniif ka waraqaan inni gartee duraan wayi waajju jiru. Haxxiin tun ni beekta. Duraan laal yaaliin isaan godhuudhaaf yaalan hulaa tanaas haadhisni heddummaatee nutis eegumsa guddifnaani fursaa dhaban. Fursaa dhaban kanarra. Achii waan gartee balloo dhaqan balloo irraa akka nafne beekanii dafanii ichi waa haxxatan jechuudha qe'ee. Namtichi ballootu haasee barjaquun. Zakkoon achitti itti haasuu jira. Itti haasee akkana yoon akkana isin goone jeeni. Ayata xiyyaana kan isaanii baataman baatu. Eewwa hanga gartee Khadiiri maammeedha as deebisi maammee fi balloodhaas warreen gartee jawaadii fi furmaatii cinaa dhaabbatu hunda isaaniitu si gartee miila kana jalaa ciree fixeetiin isaan kophaa hambisaadha. Kanaaf maal jechuun humna teenya nu dadhabsiisuudhaaf. Deebisi xiyyeeffannaan isaanii guddoon akkuma kaleessa isiniin jee xiyyeeffannaan guddoon amma zakkoon obboleessa kiyyan tokko jechaa xiyyeeffannaan guddoon duriis furmaatee jawaadee silaa ajjeesuu barbaadanii duraan ajjeessan garuu obboleessaa haaraa leechalaa obboleessaati. Obboleessaa kana ni tu jaartiisaa kana wal nu dhoorke malee akkaan fadhee godhaadha akkaan fadhee hawaatti godhee akka fadhee godha kaa. Akka obboleessaa jaartiisaa kanaatu raadoo ta'e rawaayee gujjiraa miti. Bada haati manaa ni beektaa Oromoo maal jetti hayyoomminni jan gaaroominni fi beekumsinis mana keessaa gaxee galaa jan ammas raayyaa maal jee haati manaa madarasaadhaa jalii bar. Ijoollee tana isii lafatti haftee jawaadiinis ijoollee tanarraa hafee rabbiin fidee furmaatee fidee bakka kanatti waan silaa gartee jaartiin jawaadee duraanii ijoollee tanaa ta'uu dadhabdi furmaateen taatee. Waan ammaa silaa jawaadeen fagollaalee arguu hin dandeenye isiin beeki irra hubatteeti karaa qabsootiinis jechuudha. Tarkaanfiinsii xiyyeeffannaan si gaa nama gartee duraanis waa haxxataa ture miti. Isaa kana rabbi na fidee zakkoo achirraa mataan mataan kun jiruuf maali sana maali. Inni gartee hanga gartee wanti gartee neetee sun waraqaa gartee balloonis bar waraqaa san keessa jira jechuudha. Balloon kun balloon ammaa ni beektaa balloon namni gartee furmaatiin guyyaa isin ala gabbaatee qabsoo gootu san muhaxxanni guddaan balloodha. Maali iccitii gartee silaa jawaadee nu quban qabne ta silaa jawaadee yoo dhagee ilmaan kana dhiisee fiigee ala bahabee isin ammoo jawaadeedhaa yaaddee ilmaan kanaa yaaddeeti waan silaa gartee jawaadeedhaa dho'isuu barbaachisu ta gartee jawaadeen ka garaan dandeenyaa si gatu taalu balloodhaa hojjoonni godhaa turte mareechaa turte waraanaas gartee qindeessaa turte deebisi waraqaadhaas ammaas kannaafi ture jawaatiyyaas jettee dubbachaa turte achirratti balloodhaan achira ciniini. Inni bakka sanarratti naqatee. Eewwaa achira naqate. Sunirraa bakka kanatti balloon kaleessa qabsoo keessa hojii dhaabbate abbaasiiti yoo balloo waatee isaan fiigaa dhufanii yaanii achi. Achi waa dalaganii. Nutulleen rabbi alhamdulillah akkasuma buqqatan. Ittumaan seenee rabbiin ammoo rabbi alhamdulillah maali wanti tun waan inni waan harkaa qaba hogganillee yeroo waa xiqqoo faata nama laaf jirte malee akka nama lafaaf fuudhanii wanti lafas darbite. Biyyee san keessa gartee isaan waan awwaalaniiti akka namni gartee waluma san gartee harkaan tokko hin jedhamu godhani rabbi alhamdulillah hulaa sanis irraa banne balloo bira seenne walagarri akkuma illee argitan sanatti balloo rabbi alhamdulillah ammallee ganaallee akka isaan waa takka godhuu hin dandeenye nuti karaa hundaan hojii irra ammoo furmaate ni wallaannanna furmaate hanga isin fayyaduttu illee waan biraachisu osoo hin qabnu isii fayyifne zakkoo hanga harka keenya galee gartee miti inshallah isni rabbi harikaatiin du'aa'ii daawwattoota keenyaatti wajjin namoonni hedduun gartee miti warra olbeen mul'achaa jiru booddee akka keenya galaa jira kun akkuma isin illee ilaaltan argitanitti saniifu ilmaan oromoo kan addunyaa nama ergitan furmaata hin dagatinaa du'aa isin jira dhaabbachuu. Akkasuma daawwattoota keenya maaliif jennaan hedduun keessan maaliif nama kana jaalattan yoo jennee isin gaafanne dhugaadhaa fi waan dhugaa jaalattanii waan haqa jaalattanii waan haqa qabdu mushkilummaan gartee zakkoon gartee ilaa hanga arraatti inaada oofu jiruu fi xiiqiidhaan tarkaanfiin inni har'a fudhachaa jiru kun dubbiin ta duriin adda ta dur jawaadii akkas godhee fi ta furmaatee akkas godhe saniin adda wanni adda isii godhu immoo
haalli gartee amma furmaatiin keessi jirtu takka namoota gartee sanaa kana keessa waanti godhan sadarkaa sanarra gahuu isaanii moon argine waan anti jaabu garuu immoo akka gartee gaa namni imaana qabu rabbi dhabuu danbeeta wanni gartee nu jabeesse imaana maaliif harabbiin ilmaan bal'ootii fi bal'oo mana keessatti gartee beelaan akka du'aniif gartee isaan godhan rabbiin nu gargaaree baate arrallee fayyaa furmaateedhaa halkanii guyyaa jala yaanee jechuudha akka isin wal'aanamtee fayyituu ni goona gama keenya waan sababa gartee barbaachisu ni goona ammoo kan hundaafuu sirri yoomiyyuu beeka hin milkaa'u maaltu isaan hin milkeessine rabbiin itti fakkeessa malee akka milkoonni gartee tun zaahira waliinuu beeyna suni daawwattoota keenya dubbiin jajjabduudha dubbiin gartee bara kanaa jajjabduudha du'aa'iidhaa nu cinaa dhaabbadhaadha rabbi gartee obboleettii keenya nu haa fayyisu ilmaan kunis akkasumatti hajjoomanii jiran jechuudha. Maal jettaan mee wammummaan ta'e furmaatiin gaa baabaa keetii wajjin markazi jiranii isinis as kophaa jettan gaanuu isi bira jira malee mee daawwattootaan warra gartee yeroo hedduu isin hordofaa jiruun maal jettaan haala rakkoo kana rabbiin nama gargaara isaanis gartee du'aa'iidhaan akka isin cinaa dhaabbatan dhaamsa qabduni. Ummaa furmaatee yaadeetiin jira. Laakiin maaliif akkasirratti akkasitti daantii taphannoo jettee tokkoo fi gurbaa tokko wajjin deemu ijoollee jilasa Umar saniif feenummaan waan sanirraa jennaa hanumaa hin beekne ummaan seeraan lagaa.